Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan faayinaansiingiin maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Faayinaansiingii ilaaluu keenya irratti investiingiin maal akka ta'e si yaadachiisa. Investiingii yeroo jennu investimentii jechuun waan tokko binnee qabeenya tokko erga binnee booda qabeenyi suni maallaqa nuti ittiin binne caalaa gaafa inni deebisudha jechuudha. Investimentii gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko boondii bitee jennu. Boondii birrii 5,000 bitee jennu. Namni tokko birrii 5,000 gaafa boondii bitu kana jechuudha. Birrii inni argatu birrii meeqa jennu birrii 7,000 argatee jennu. Birrii 7,000 dhalaalaa asitti kun investimentiidha. Maaliifidha? Adeemsatti maallaqa baase kanaa olitti argatedha jechuudha. 5,000 bitee meeqa argate jechuudha? 6,000 argate jechuudha. Maallaqa sana erga baasee booda deebisee amma kana argate jechuudha. As keessatti faayinaansiingiin adeemsadha. Adeemsattiin maallaqa kana finnee ittiin dhiyeessinu jechuudha. Namni tokko as boondii bituu yoo barbaade birrii 5,000 sana fiduu qaba jechuudha. Adeemsni ittiin birrii 5,000 kana fidu faayinaansiingii jechuudha. Faayinaansiingiin wantoota garaagaraatiif barbaachisa. Kanaafuu faayinaansiingiin adeemsatti investimentiidhaaf, parcheesiidhaaf, biizinesi aktiivitiidhaaf investimentii yoo gochuu barbaanne maallaqa dhiyeessina miti adeemsni ittiin maallaqa sana dhiyeessinu faayinaansiing jedhama jechuudha. Inni kan biraan parcheesiidhaaf yookiin immoo waan tokko bituudhaaf jechuudha. Yoo barbaanne maal goona maallaqa dhiyeessina jechuudha. Maallaqni nuti dhiyeessinu kun adeemsni ittiin maallaqa dhiyeessinu kun parcheesiidhaa fi faayinaansiingiidha jechuudha. Biizinesi aktiivitii yoo barbaade namni tokko jechuudha hojii daldalaa tokko hojjechuu yoo barbaade maal fiduu qaba jechuudha maallaqa irratti appilaayi godha jechuudha. Maallaqa fiduun adeemsni ittiin maallaqa fidee hojii sana jalqabu sun maalidha jechuudha faayinaansiingiidha jechuudha. Inni kan biraan to raise capital companies have two types of financing. Amma kaapitaala isaa ol kaasuudhaaf jechuudha. Kaampaaniin tokko kaapitaala isaa yookiin amma maallaqa qabuu sana jechuudha. Kaapitaala isaa yeroo jennu amma maallaqa qabuu sana ol kaasuu yoo barbaade jedhee adeemsota lama qaba jechuudha. Adeemsattiin faayinaansiing godhu adeemsattiin maallaqa dhiyeessee kaapitaala isaa guddisuu danda'u lamatu jira jechuudha. Inni jalqabaa eenyudha? Equity faayinaansiingiidha. Equity faayinaansiing kan jennu namni tokko kaampaanii qabaa jennu yookaan immoo guruupiin tokko jechuudha. Kaampaanii ABC jedhamutu jira. Kaampaanii kana guddisuu barbaade yookaan kaapitaala isaa akka inni ol ka'uu barbaade jechuudha. Yeroo kana equity faayinaansiingiin sheerii gurgura jechuudha. Kaampaanii kana parsantaa 20 ownii isaa yookaan abbaa qabeenyummaa kaampaanii kana parsantaa 20 irraa gurgura jechuudha. Erga gurguree booda faayidaa kaampaanii kanarraa argatu parsantaa 20 namichatti gurgure kanaaf kenna jechuudha. Kana qofaa miti namtichi kaampaanii kana bite yookaan parsantaa 20 namichi kaampaanii kana bites maal ta'uu danda'a jechuudha. Irratti murtee murteessuu danda'a. Kaampaanii kanatti hojii hojjetamu akkas ta'uu qaba jechuu yaada kennuu danda'a. Bifa kanaanii namichi sunis irratti gahee godhata jechuudha. Bifa kanaan equity faayinaansiing jedhama. Bifa wal qixateen yeroo akkasitti gurguratu namni parsantaadhaan gurguree faayinaansii sana wal kaasaa booda xumurarratti keessaa baasuu danda'a jechuudha. Yeroo kanatti garuu faayidaa jarri argatanu benefitii yookaan bu'aa inni irraa argatu maal ta'a jechuudha wal fakkaata jechuun akkaataa parsantaa kanaatiin iyyuu qoodaaf jechuudha. Isa kanaan maal jennee waamna equity faayinaansiing jennee waamna jechuudha. Inni kan biraani debt faayinaansiingiidha. Namni tokko immoo lakkii parsantaa 20 kaampaanii kan kooti gurguruun barbaadu. An akkas gochuun barbaadu kaampaanii kan koorrattis namni biraa akka inni gahee hoogganummaa irratti qabaatu gochuun barbaadu kan jedhu yoo ta'e jechuudha. Debt faayinaansiingii filachuu danda'a jechuudha. Debt faayinaansiingiin immoo dhaabbata seeviingii irraa dhaabbata garaagaraa irraa ta'uu danda'a. Nama dhuunfaarraas ta'u garuu maallaqa kana bifa liqiitiin fudhachuudha jechuudha. Erga bifa liqiitiin fudhatee booda kaampaanii isaan geggeessaa waan hojii isaa barbaachisu erga hojjetee booda namni tokkoyyuu kaampaanii isaa irratti maaliin qabu jechuudha waan tokko eenyuun jedhu jechuudha. Kan inni gochuu qabu deebitii yookaan liqii kana qofa kaffaluudha jechuudha. Liqii kana qofa kaffaluudha jechuudha. Liqii kana maybe some interest wajjin yookaan immoo dhalaa wajjin kaffaluu danda'a. Kana qofaa malee kaampaanii isaa kana irratti wanti inni parsantaa 20 kaffalee parsantaa 20 gurguruu parsantaa 30 gurguruu parsantaa 30 gurguree ka'e immoo benefitii yookaan faayidaa kaampaanii kanaa parsantaa 30 dhaqee irraa qoodu maal wanti jedhu hin jiru jechuudha. Asitti daayirektii fakkeenyaaf birrii 100 fudhataa jennu birrii 100 isaa kana hin fudhate jechuudha. Erga fudhatee booda maal godha jechuudha wanta barbaachisu yookaan inni immoo reetii isaatii wajjin deebisee maallaqa jaraa kaffaluudha. Inni kaampaanii isaa guddisuun karaa kana lacheeniin kaampaaniin tokko kaapitaala isaa yookaan amma maallaqa qabuttiin ol kaasuu danda'a jechuudha. Tole amma akka namni tokko jechuudha bifa lo'aaniitiin yookaan bifa liqiitiin bifa deebtiitiin jechuudha.
fudhatee maallaqa kana fudhatee ittiin kaapitaala ol kaasuu danda'u ilaalleera jechuudha. Haa ta'utii garuu source of loan eessaa immoo argata maallaqa kana eessaa argata kan jedhu ilaalla jechuudha. Saving institution directly kan inni irraa argatamu dhaabbilee save godhan irraa jechuudha. Kana yeroo jennu commercial baankii ta'uu danda'a dhaabbileen kun jechuudha. Commercial baankii ta'uu danda'a, credit unionii ta'uu danda'a. Dhaabbilee kanarraatii maal argata jechuudha? Liqii isaa kana immoo argachuu danda'a jechuudha. Dhaabbilee inni liqii irraa argatu erga ilaallee booda amma immoo liqiin immoo gosa akkamiitu jira? Namni tokko yoo liqeeffachuu barbaade liqii gosa akkamii liqeeffachuu danda'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Types of loan. The first one is secured loan. Ni jalqabaa secured loanidha. Loanii secured ta'edha. Secured loan gaafa jennu namni tokko fakkeenyaaf gara baankii deemee haa jennu erga gara baankii deemee booda jechuudha. Kun baankiidha jennee fudhanne gara baankii namni tokko gaafa dhufee jedhu jechuudha. Maal gaafatu jechuudha? Birrii 100,000 jedha. Birrii 100,000 naa henni jedhee baankii kan gaafatu kan liqeessi jedhee kan baankii gaafatu ta'e baankii maal gaafata jechuudha? Qabeenya birrii 100,000 baasuu danda'u isa gaafata jechuudha. Maal qabda jedhanii namni suni birrii liqeeffachuu deeman tarii mana hin qabaa jechuu danda'a jechuudha. Mana qabaa jechuu akka danda'u itti hima jechuudha. Yookaan immoo konkolaataa qabaachuu akka danda'u itti hima jechuudha. Waan tokko itti hima waan maallaqa kana baasuu danda'u jechuudha. Erga kana argatanii booda jarri baankii maal godhu jechuudha? Deebisanii birrii kana liqeessuu danda'u jechuudha. Maaliif wabii qaba waan ta'eef jechuudha. Namni kuni secured ta'eera jechuudha. Liqiin nama kana kanaafiyyuu isa kanaan kaffaluuf jechuudha. Yeroo kana interest rate'insaa amma miindhala kaffala kan jedhu reetiinsaa lawudha jechuudha. Law interest rate'idha jechuudha. Law interest rate. Interest rate'n kan inni ittiin dhala kaffalu hin xiqqaata jechuudha. Maaliif law ta'a interest rate'insaa kaffaluu danda'a namichi kun jechuudha. Yoo namichi kun dhiisee bada ta'e, yoo namichi kun birrii jara fudhatee bada ta'e, jarri maal godhu waan ta'eef jarri mana sana gurgurachuu danda'u, konkolaataa dura jedhan sana gurgurachuu danda'u waan ta'eef interest yookaan immoo dhala isaa gabbuusanii akkasitiin kennuuf jechuudha. Inni lammaffaan immoo unsecured loanidha. Loanii unsecured hin taanedha. Inni unsecured hin taane inni kun immoo maaliin kan liqeeffamudha jechuudha. Direct promiseidhaan jechuudha. Namni tokko jechuudha dhaqee gatiidhuma baallama seeneef jechuudha. Baallama seenee fudhata jechuudha. Haa ta'utii garuu namni karaa dhufee baallama seenee kan fudhatu jechuu miti. Amantummaan kun unsecured namoonni kennamuu fi namni kun fakkeenyaaf baankiin kun yookaan qaamni liqeessu kun maal ilaaluu qaba jechuudha. Namichi kun kaffaluu danda'a waan jedhu fakkeenyaaf akka kan secured mana guddaa si gaafachuu dhiisuu danda'u, konkolaataa si gaafachuu dhiisuu danda'u, garuu maal gaafatu namichi kun maallaqa fuudhaaru kana kaffaluudhaaf galii gahaa qabaa. Fakkeenyaaf miindaa kan kootu gahaadha jechuu danda'a. Haala hojii isaatti agarsiisa hojii akkasiin hojjedha waan ta'eef hojii kanaan immoo kaffaluu danda'a jedhee bifa amanamummaatiin isatti fudhatamudha jechuudha. As keessatti unsecured loanii taanaan garuu amma inni ittiin maallaqa deebisu kan interest rate yookaan reetiin dhala maallaqa sana ittiin deebisu maal ta'a jechuudha? High ta'a jechuudha yookaan olaanaadha jechuudha. Maaliif unsecuredidha waan ta'eef jechuudha. Amma kanatti baankiin kun maal godha jechuudha? Interest isaa yookaan reetiin ittiin dhala kaffalu ol kaa'aa godha jechuudha. Dachaa baay'eedhaan isa kan secured caala dhalattiin kaffala jechuudha. Inni kan biraa based on returning period loan grouped as returning period irratti yeroo itti maallaqni kun deebi'u irratti hundaa'uudhaan immoo loaniin bakkoowwan armaan gadiitti qoodama jedha. Kana gaafa jennu laala yeroo tokko namni tokko dhaqee baankii erga fudhatee booda liqii fudhata jechuudha. Mana baankiitti dhaqee liqii fudhatamti liqii kana yeroo akkamii keessatti deebisuu qaba? Waggaa 5 keessatti deebisuu qabamoo waggaa 10 keessatti immoo waggaa 10 ol kanarratti hundaa'uudhaan liqiin kanneen armaan gadii irratti hundaa'a jechuudha. Inni jalqabaa short termidha. Short term kan jennuun namni tokko liqii fudhate sana waggaa 1 fi amma waggaa 5 gidduutti kan kaffaluu danda'u yoo ta'e short term loan jennee waamna jechuudha akkasiitiin. Inni lammaffaan middle term loanidha. Middle term loan kan jennu ammoo namni sun waggaa erga fudhatee booda waggaa 6 amma waggaa 10 gidduutti kana gaafa jennu namni tokko waggaa 6 ture kaffaluu danda'a, waggaa 7 ture kaffaluu danda'a, 8 9 ture waggaa 10 ture kaffaluu danda'a jechuudha. Isa akkasiitiin maal jenna jechuudha? Middle term jennee waamna jechuudha. Middle term loanidha jechuudha. Inni kan biraa loan long termidha jechuudha. Long term loan. Long term loan kan jennuun waggoota 10 ol kan ta'udha jechuudha. Inni waggoota 10 olii kun maal ta'a jechuudha? Yeroo dheeraadhaaf ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa jennu fakkeenyaaf jechuudha. Mootummoonni biyyoota garaagaraa bifa kanaan liqii fudhatu jechuudha. Gaafa karaa ijaaruudhaaf gaafa jedhan jechuudha. Karaa ijaaruudhaaf gaafa jedhan karaalee gurguddaa ijaaruudhaan baankii addunyaarraa ta'uu danda'a. Dhaabbilee garaagaraa addunyaarraa ta'uu danda'a. Maallaqa sana erga fudhatanii waggoota 10 caalaa erga tursiisanii kaffaluutti waadaa
shaakalu jechuudha. Inni akkasii long term loan jennee waamna jechuudha. Laala gosoota liqii maal jenneerraa secured ilaalleerraa unsecured ilaalleerraa inni kan biraa credit union jechuudha kan biraa kan laala. Credit union kan jennu immoo akkaataa nuti liqii fudhannudha jechuudha. Inni kun secured yookaan akka unsecured miti. Inni kun kan inni ittiin ta'u meembariidhaan jechuudha. Jalqaba kreditiin meembariidhaan yookaan kaampaanii tokko bifa meembariitiin nama 5 nama 10 ta'uu danda'a. Meembarii sanaan uumama jechuudha. Kana booda meembarii sanaaf kaampaaniin sun deebisee maal gochuu danda'a jechuudha liqii kennuufii danda'a jechuudha. Namoonni kun reputation yookaan immoo waan waa'ee namicha sanaa hojii akkamii hojjechuu danda'a. Kana beekanii jennaan akkasa kan secured akkasa kan baankii baay'ee cinqiin qabu jechuudha. Maaliif meembarii isaaniiti waan ta'eef fidanii maal gochuu danda'u jechuudha liqeessuufii danda'u jechuudha. Inni kan biraan money lineidha. Money line kan jennu ammoo liqii fudhannudha. Liqii akkamittiin fudhannudha? Liqii wantoota xixiqqoodhaaf fudhannudha jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaalee akka TV bituu yoo barbaade namni tokko jechuudha. Wantoota xixiqqoo jechuudha. Meeshaa mana keessaa wantoota garaagaraa maallaqni isaanii baay'ee olaanaa hin taane gaafa bituu barbaadu namni tokko liqii fudhata jechuudha. Liqii wantoota xixiqqoo akkasitti fudhatamu money line jennee waamna jechuudha. Inni kan biraa overdraftidha. Overdraft kan jennu immoo amma fakkeenyaaf namni tokko mindaan isaa ji'a birrii 5,000 jennu jechuudha. Namni tokko mindaan isaa ji'a birrii 5,000 yoo ta'e jechuudha. Birrii 5,000 kana guyyaa tokkoffaa irratti fudhatee jennu. Guyyaa tokkoffaa irratti erga fudhatee yookaan guyyaa tokkoffaa irratti fudhatee guyyaan itti amma mindaa isaa fudhatu deebi'ee guyyaa 30ffaa irratti jennu. Ji'a tokko erga xumuree booda jechuudha. Okay. Kana gidduutti garuu birrii 5,000 kana gaafa guyyaa 20 xumuree jennu. Laala. Birrii gaafa guyyaa 20 erga birrii isaa xumureeti maal gochuu irra jiraata jechuudha. Birrii isaa ijaa xumuree fi maal godha? Namichi kun immoo amma birrii xumure malee nyaata waan tokko kaffaluu barbaada. Taaksiin kaffala wantoota kanan godha jechuudha. Ijaa kana ta'eef maallaqa isa barbaachisa. Amma guyyaa qo'ii kanatti maal godhata jechuudha? Birrii liqeeffata jechuudha see kana. Birrii isheen akkasittiin liqeeffatamtu kun gidduu kanatti maal jennee waamna jechuudha? Overdraft jennee waamna jechuudha. Please kanneen viidiyoo kana laaltanii like godhaa. Kanneen maatiin ta'an immoo subscribe godhaa. Bye.